mite isa kophaa deemu kan kophaa gungumu kan kophaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale deeme waa'ee isaa wallaale laale deeme waa'ee isaa wallaale nama barri mite isa kophaa deemu kan kophaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'ees dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale deeme waa'ee isaa wallaale laale deeme waa'ee isaa wallaale. karaa Ahmad Yaasinis yoo ta'e karaa Kadroo Elemoos ta'e an kanan dhaga'u isaanis dhiibbaadhuma kana fakkaatu raa kan ka'eeti gadhiisanii baaniidha kanan beeku. Egaa yerootti isaan ibsa baasan gadda kana dubbiin kun akkamittiin jalqabe yeroo dhamu ibsa tokkotti baasan ba'uu jara kanaa ilaalchisanii kan Yaasin Kadrootii fi Kadroo Elemootii fi kan Ahmad Yaasin ilaalchisee ibsa tokko baasan. Nan beeka safara ta'ee fi inni sun soba of keessaa akka inni qabu hubadhe. Achi gaafa hubadhu dhugaa dhaabbachuu wayya kan jedhu toora lama duwwaa kan taateen feesbuukii irratti achiisii kaase. Achi gaafa achiisii kaasu warri duruu qophaa'anii jiran ati diinaa ergamaa diinaatii maaloo jedhanii kanas jalqabame kanaan tokko irratti daddabalamee asirra ga'e. Garuu hundumtu kan agarsiisu maa inni wanta tokko kaasuu qaba. Yeroo inni ilaalchisee waa'ee yeroo addaan ba'u yeroo deemuu sana ilaalchisee wanta tokkotu natti yaadatame. Yeroo ani damooni lakki ati deemuu hin qabdu yeroo jennuuni maal baasee nuun jedhaa wanta kana it's my project nuun jedhe baasee. Projektiin kun kan qoodana torii walitti qabee Jawaar tokkas nuun jedha. Projektiin kun koot it is my project nuun jedhe. Kanarraa kan isin hubattan maanni horii baankii OMN'tti dabarsuun kan didameef hamma dhumarratti hamma nu baanutti kan didameefi isa qabatamee dhumarratti OMN kun maal akka inni ta'u disaayidii murtii irratti kennuudhaaf. Horiin harka PC safara ture. PC'n harka Jawaar safara ture fi egaati waan hunduma isaa Jawaar akka inni murteessu godhe. Structureedhati sanatu achitti bade. Namoonni warri wajjiniin turan sababa horii intiniitiif adda edabanii booddee warri inni harkaan funaane duwwaan garii of executive committee of godhanii garii boordii ofii isaaniitti boordii fiddatanii ofii akka kana ishee taa'u. Amma wanti tokko amma taangan kooyyuu kan qoratamuu qabu kanan isiniin jedhu horiin baankii isatti yeroo sana baankii OMN'tti galuu dadhabame suni har'a galeera moo har'as harka nama tokko yookiis nama lama nama sadii jira kan jedhu gaafatamee adda bahuudhatu qaba. Annan shagga yeroo sana didameera ammas maaltu beeka kan kun adda baafamuudhatu qaba. Karaa adoo komitee sana ilaalchisee adoo komiteen biyya kana keessa jira Ameerikaa keessa jirra dubbannu. Investigation boardiin akkasii qorannoodhaaf gaafa dhaabbatu namni alaa karaa ittiin qunnamu hotline faa jedhaniiti kan lafa kaa'u. Namni yaada dhiyeessuus gaaffii dhiyeessuu odeeffannoos kennuufiidhaaf akka inni danda'utti. Adoo komitee jedhan kana an karaa kootiin deddeebi'ee gaafadheera adda baasaa eenyu akka ta'an adda baasaa namni eenyu akka ta'e hin beeku. Nama meeqa akka ta'an nama sadiinatti fakkaata. Hammam eenyu akka filate namni beeku hin jiru. Yeroo adda addaa qorannoo akkasii kana kan godhu alaatu dhufa malee ofuma keessaatii of qorachuun hin jiru. Kanaaf hawaasni Oromoo gaafachuudhatu qaba kun ilaa kan horii baasu
kan isa safara ta'ee fi wanti deemu kunis kan isaa wanta qabeenya isa safara ta'ee fi gaaffii akkasii kana gaafatee deebii gahaa argachuudhatu qabaadha kanan jedhan. Dr. Salaboo dhugumatti wanni guddaan gaaffii kana si dhiyeessuu barbaaduuf maali haqni jirtu ifattaa baatu. Hamiidhaan akkanatti ganda keessatti dubbataa jirru amma reedoorratti dubbataa jirra jechuudha. Anaasilleen reedoorratti dubbataa jirra. Wal dhagayaa jirra. Uummanni Oromoo kun biyya jiru hundaayyuu qaadhas nu dhageenye booda intarneetii irratti nu dhaga'uuf jiraata. Haqa barbaadamuun namarra jira. Haqaaf dubbanna dhugaaf dubbanna wanni tokko wanni asirratti dubbanna ganda keessatti kan dubbatamu hamiidha. Ebaloo diigaa jira. Ebaloo kana godhaa jira. Ebaloo kana hamiin diigaa fiddi. Komiin ammoo furmaata fiddi. Komii jechuun jarana waan kana sirreessaa jabeessaa yaa Oromoo rakkinni jiru furmaata fidaa akka jedhu imaammata kanaan kaane siin jedhee jira. Mee akka amma hayyuu tokkootti akka nama kana waan bu'uura jalqabe tokko garaa nama nyaata dhugaadha. Waan dhufee jalqabdee fuutee namatti geessan tokko keessaa ba'uulleen rakkoodha. Dhugaadhaa mee waan dhiibbaan si baasee jira. San haa dabru. Xiiqiin yookaan hijaa yookaan gadoo jennaaninu sun amma akkasumatti lafa kaayamee dhugaan jirtu amma dhaabbata kana jaarmaya kana OMN kan Oromoof ija ta'e kana dandamachiisuudha. Akka hayyuu tokkootti mee waan dhiisaa waan dabre dhiisaa isinis waan sirra ga'e argine jirra Oromoon hubatee jira jalqabarraa kanaaf hin siifide seenaa kana. Kanaaf amma maaltu furmaata ta'uu danda'a? Kunoo executive directoriin boordiidha pirezidantii jechuudha pirezidantiin boordii bahee ture. Bahee jira jechuudha Dr. Hamzaan. Kunis bahee duraan daayirektera kan ta'e editariin Dr. Baanus bahee deebi'ee jira. Okay. Ijoolleen tunis bayanii jiran. Kun ammootu rakkinne kana argisiisa. Osoo hin fagaanne, fagoo osoo hin deemne, asiin dura akka jaarmaya Oromoo caccabse. Dhiisaame hin dubbatinaa, waan kana hin dubbatinaa osoo jedhan badiin dhufe. Akka san hin taane. Namuma ganda keessa deemee olola oofu tokko namatti erganii qeensa namarratti bubuqqisan kana dhiifnee haqa jirtu akkanatti ifatti baanee dubbachuun barbaachisaadha. Ati akka hayyuutti maal jetta? Furmaanni maali? Sabni Oromoo maal gochuu qaba? Waan kana dandamachiisee deemsisuudhaaf maali? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaariidha. Kana gaaffiin deebi'amuu qabu kanadha. Tokko lama hidheen tartiibaan lafa kaa'a. Tokkoffaa duulli maqa xureessii jalqabame dhaabbachuudhatu qaba. Anaan na xiyyeeffatee kan deemamaa jiru waan lamatu jira. Tokkoffaa jalqaba kan jalqabame Solomoonii Amaaraa kan jedhu ture. Ittaanee lakki Solomoon Amaaraa miti haadha manaasaatu Amaaraa kan jedhutu achi as bahe. Kana kannaan jedhee Facebook irratti barreessu executive committee OMN keessa nama jirudha. Isinuma Minisootaa kana kan jirudha. Kun dhaabbachuudhatu qaba. Lammaffaa immoo Solomoon biyya deemee safara turee fi Solomoonii kan inni kana dubbatuu fi OMN barreessuu fi wayyaaneetu bitameetu kana godhee jedha. Haasaan dubbii nama dubbadhe nama dhaga'u nama yaadee ilaalu nama dhugaaf dhaabbatu hunduma isaatii fi propagandaan akkasii kun iddoo akka hin qabaanne hin godha jedheetini amana. Kanaaf egaa maaltu ta'uu qaba? Hundi keenya OMN eenyuun caalaa? Solomooniin caalaa, Jawaar caalaa, Sayid caalaa, eenyumaan iyyuu caalaa, lamaan sadan keenya iyyuu caalaa akka ta'e, OMN kan Oromoo akka ta'e, baduu akka hin qabne, ijaaramuu akka qabu, kanarratti hundi keenya walii hagallu. Kanatti aanee immoo warri OMN keessa warri har'a jiranis, warri dhiisanii ba'anis, qooda akka qaban furmaata argamsiisuu irratti. Itti dabalee koominitiin Oromoo bakka adda addaa jiran isaani kan horii kennu safara ta'ee fi isaanis qooda guddaa qabaachuudhatu qabu furmaata argamsiisuu keessatti. Kanaaf kanani gabaabaadhumatti kanan jedhu hawaasa Oromoo keessaati bakka namoonni murtaanii kennamanii Minisootaan namachii kenne warri kan biraas akkuma kana kennanii warri dur keessaa ba'e Dr. Hamzaa dabalatee warra ammaa kanas dabalatee furmaanni maal akka ta'e mareedhaanii waan tokko irra ga'anii sabatti uummatatti achi baanee kunuu kanarratti walii gallee OMN jabeessuudhaaf kana barbaachisa kan jedhu murtii kennan karaa hundumaa stakeholders warri jedhan warra amma keessa jiranis warri keessaa ba'anis hawaasi Oromoos kana sadantu furmaata argamsiisuu danda'an jedha.
Yaada bareedaa Dooktar asirratti wanni tokko xumuruu duratti gaa magara xumuraa deemnee jirra galatoomii yaada bareeda dhiyeessite dhugumatti gaa waan akka dandeettetti jechuun ati amma sin ummataa fi warra dhaga'uu fi mataa keettu waan kana akka faranjiin jechuutti jajuudha jechuudha waan tokko beekta. Akkuma si himetti wanni tokko ifatti bayanii dhugaa dubbachuun haqa dubbachuu barbaachisa malee bakka ganda keessa deemnee yoo wal hamannee bakka bakkatti yoo dubbannee feesbuuk irratti wal arrabsane faayidaa tokko hin qabu. Jaarmaata Oromoo kanaan duraatiifis faayidaa hin finne bu'aan finne ammas bu'aan fidu ifatti dubbatanii rakkinna jiru hiikuu kan jettu san yaada cimaadha. Kanarratti waan tokko duwwaa si gaafachuu barbaada. Amma Dooktar Hamzatu jira. Dooktar Hamzaan kun akkuma kan keessa nama ogummaa qabu nama biyya kanatti mindeeffameetiin jiraatutti jiru yeroo keessan kana yeroon wajjin dabarsitan ati amma saayintistiidha. Yeroo na wajjin dabarsite kana osoo waan qormaata bidhaa irratti dabarsuu dandeessa. Garuu Oromoo irraa dhalatte dhimma keeti. Namuu qooda qaba. Kanaaf dhugumatti asiin duras akka beekamu namni tokko yoo keessaa bahu tokko yoo keessaa luqqa'u furmaanni isin argamsiisamu isa arrabsama. Yeroo tokko hin faarfama yoo keessaa bahe mootuu hin beekamu jedhee arrabsama. Kun furmaata akka hin taane beekamaadha. Kanaaf ati keessattuu waa'ee pireezidenticha bahuu kana Hamzaan Dooktar Hamzaan bahuu kana irratti akkamitti ilaaltaa kun ammoo akkam ta'uu qaba ture mee maal godhu ture jira boordiidhaan kunuyyuu akkaataa akkamitti gartee ilaaluu qaban kana. Ilaa waan tokkotu jedhu ammasi namoonni ala jiranii ilaalanii Dooktar Hamzaanoo cheermanii boordiiti humnoo isa harkatu jira maaliifiti inni ofiisaati warra kaan baasa malee ofii akka kana godhaa jedhanii gaafatu. Kun OMN keessa waan jiru waan hin beekneedhaafi. Keessa marqaa boojjitootu beeka malee gemmoon hin beeku yookiin gaabsee miti kan beeku. Nuti hin beekne isinitti meera sira. Anii fi Mahammad Adeemoo yeroo dhiibnee baanu maaliif dhiibnee baane? Inni kan baanu kun gara tochoonu dhabne horiin harka isaanii galfatanii safara ta'ee fi harka isaanii jira safara ta'ee fi horii malee wanti kun gara fuulduraa tarkaanfachuu hin qabu isa jenne fudhatan malee hin ta'u kan jedhutti ultimeetamiitu nutti kenname. Kan Dooktar Hamzaanis kanuma kan irra ga'e. Akkasii kana keessatti kunoo utuu wanti inni hin beekne barreessanii maqaa itti kaa'aniitu kaa'u. Yookiis immoo bakka tokko dhaqiitii akkasitti paaltookii dhaqiitii kana jedhii dubbadhu jedhanii itti himu. Hindida inni kanas maaliif namni tokko namni sammuu isaatiin yaadeetti wanta barbaade hojjeta malee isa namni tokko namni kan biraan tokko nama ergee hojjetu maan inni garbummaa irraa maaltu hafe. Kanaafi ani Dooktar Hamzaan achi bahee rizaanii gochuu isaati isa malee utuun bakka isaa jiraadhe anis akkuma kanan godha. Dhiisee tan ba'a malee akka sanatti hin hojjedhu. Kanaaf namni Dooktar Hamzaa hubachuudhatu qaba. Dooktar Hamzaan wanta kanatti achi as deebi'ee warra furmaata argamsiisan keessaa ta'uudhatu qaba. Koree inni ad hoc komitee dhaabni inni jedhan kun isa addunyaa gaafachuudha. Eenyummaan isaanii ala bahuudhatu qaba. Eenyu akka filate baruudhatu qaba. Akka kanatti tusanii 7-3 booddee kunoo kana yoo jedhani namni isaan amanu hin jiru. Kanaaf hawaasi Oromoo bakka jirutti eenyummaa isaa akka filatu.